Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u daawwattoota Caacuu Tech Media. Yeroo darbee kutaa tokkoffaa sagantaa keenya dhimma hojii wajjii wal qabatee kan isin biraan geenye keessatti namoonni hedduun gita hojii banaa yookaan ammoo iddoo duwwaa irratti dhaabbilee mootummaa isaa ta'u dhaabbilee miti mootummaa keessatti yoo carraa qormaata qoramanii darbanii afgaaffiidhaaf yookaan ammoo interviewdhaaf dhiyaatan gaaffilee akkamii gaafatamuu dandeessu kan jedhu isin biraan geenye turre. Sagantaa keenya kutaa lammaffaa keenyaa kanaatiin namoonni dhaabbilee miti mootummaa keessatti haa ta'u dhaabbilee mootummaa keessatti wayita afgaaffiidhaaf dhiyaatan gaaffilee gaafatamtan keessaa warreen isin xiyyeeffannaadhaan yookaan immoo of eeggannoo gochuu qabdan kanneen kamii kan jedhu isin biraan geenya. Qopheessuudhaan kan isin biraan ga'aa jiru ana obboleessa keessan Geetoon Waaqwayyaati. Keessan carraa hojii garaagaraa keessatti yaaltanii yookaan immoo iyyata galfattanii afgaaffiidhaaf gaafa waamamtan wantoota ijoo ta'an yookaan immoo wantoota murteessoo ta'an isin of eeggannoo taasisuu qabdu jennee guyyaa irraatti isiniif dhiyeessine keessaati gara kutaa jalqabaatti hin darbaa raawwachuu hin qabne yookaan immoo deebii gaafa deebisnu of eeggannoodhaan deebisuu qabna jennee yaadnedha. Isa kana keessatti gaaffilee isin gaafatamtan keessaa kutaa lammaffaa keenya keessa kan guyyaa irraa kanatti kan isiniif dhiyeessinu keessaati dhaabbilee miti mootummaas haa ta'u dhaabbilee mootummaa hedduu keessatti yoo afgaaffiidhaaf dhiyaattan gaaffiin isin gaafatamuu dandeessan keessaa inni tokko dadhabinni keessan maalii kan jedhu gottu gama hojii dorgomaa jirtanittis haa ta'u yookaan immoo gita irratti dorgomaa jirtan wajjin wal qabsiistanii yoo kaastan fakkeenyaaf dhaabbata yookaan immoo waajjira kanaan dura keessatti hojjechaa turtan keessaati hojii keessan keessatti akka hanqinaati yookaan immoo kun dadhabina kooti jettanii wanta ofirratti yaalaa turtan osoo kaastanii gaarii ta'a. Karoora baafattan kana irratti immoo namoonni hedduun akkaataa karoora baafataniin kan hojii isaanii hojjetan jiru. Walakkaan namootaa immoo karoora baafachuu malee itti hojjechuu irratti hanqina qabaachuu danda'anii isa kanaaf akka fakkeenyaatti yoo kaaftan hojiin hojjedhu tokko irratti karoora niin baafadhaa. Karoora baafadhe kana immoo akkaataan karoorfadheen irratti hojjechuu irratti hanqina qabaa. Kanaaf inni kun akka dadhabina kootti kaa jedhee yaada jettanii yoo deebistan kun yaada gaariidha. Kanaan dabalatatti immoo fakkeenyaaf tariitii hojii gariin hojjechuu irratti namoonni tokko tokko hojii dhuunfaa isaaniitiin hojjetan yookaan hojii ofiima isaaniitiin hojjetanitti yeroo sanatti baay'ee gammadan jira. Namoota wajjin hojjechuu irratti yookaan immoo gareedhaan hojjechuu irratti hanqina qabaachuu danda'u. Tarii nama akkanaa yoo taatan yookaan immoo hojii keessan keessatti amallee akkanaa yoo kan qabdan ta'ellee kanaan duratti gareedhaan hojjechuu keessatti yeroo hedduu amantaa guddaan qabu yookaan garaan koo ittiin quufu haa ta'uti garuu yoon taa'ee ilaalu yeroo tokko tokko garee keessadhaan hojjechuudhaan yookaan immoo gareetiin hojjechuu irratti osoo cimnee hojjennee baay'ee gaarii ta'a jedhee yaada. Kanaafi kanallee akka dhuunfaa kootti akka hanqina kootti ilaaleera. Dhaabbata keessan keessatti haa ta'u yookaan immoo yoon carraa argadhee orgaanaayizeeshinii kana seenee hojii gareedhaan hojjechuu irratti illee xiyyeeffadheen jedhee yaada yoo jettan deebisanillee baay'ee namatti tola waan ta'eef kana gochuun dagatiin asiniin jennagaa. Tuqaa lammaffaa keessumattuu wayita afgaaffii gaafatamtan gaaffii hedduu gaafatamtan keessaa inni tokko yoo carraa argattee yoom hojii eegalta yookaan immoo dhaabbata keenya kana keessatti osoo carraa darbuu argatteeti yoom hojii eegalta kan jedhu gaafatamuu dandeessan. Gaaffiin akkanaa kun osoo xiyyeeffannaadhaan ilaaltanii baay'ee gaarii ta'a. Maaliif keessumattuu namoota muuxannoo qabdan yoo taatan yookaan muuxannoo hojii waajjira garaagaraa keessaa hojjechaa kan turtan yoo taatanii fi waajjira keessaa hojjechaa jirtan yookaan immoo dhaabbata keessaa hojjechaa jirtan keessaati gara waajjira haaraatti dhufuudhaaf gaafa jettan kana osoo waamamte yookaan immoo osoo carraa argatte yoom dhuftee hojii kana eegalta jennaan boru yookaan iftaan dhufuu nan danda'a jettanii gaafa deebistan jarri sun yookaan warri isin gaafachaa jiran sun hanqina keessan isin irratti arganiiru jechuudha. Sababiin isaa maaliifi waajjira keessaa hojjetan sana irratti hojiin isin harka jiru jira yookaan dhaabbanni sun kan isin irratti kennee jiru kan isin hin xumuriin harka keessan jiraachuu danda'a. Kanaan qofa osoo hin taane immoo fakkeenyaaf qabeenyaan garaagaraa harka keessan jiraachuu danda'a. Kanaafi yoo akkuma salphaa ta'etti booriin dhufa yookaan iftaan dhufa jettan kun dogoggora. Fi isinis booruma deemna yookaan immoo boor dhufuu dandeenya yookaan iftaan dhufuu dandeenya kan jedhu kana caalaa ammanii xalayaa barreeffadhee
waraqaa qulqullinaa koo xumuradhee dhufutti isinis yeroo tunaaf kennitanii baay'ee gaariidha jettanii yoo yaaddan yookaan immoo yoo deebistan gaarii ta'a. Xumuraattan dhufaa eega afgaaffii irratti gaaffileen armaan olitti kaase kana deebii keessan erga kennitanii immoo gama xumuraatti gaafa dhiyaattan tariitii gaaffii gaafatamaa turtanis haa ta'u wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan waan hubachuudhaaf barbaadan yoo jiraate dhaabbata isin gaafachaa jiru yookaan immoo warreen isin qormaata isin qoraa jiran sana gaafachuu dandeessan. Isaanis yaada guutuu ta'een deebisuu danda'u waan ta'eef bifa kanaan yoo gaaffii gaafattan illee ni danda'ama jechuudha. Egaa gaaffiin keessan xumuramee gaaffii qabdanis immoo gaafattanii booddee immoo warreen isin gaafachaa turan yookaan immoo koree qormaataa bakka sana ta'an sana guddaa galatoomaa jechuudhaani galata argadhaa jechuudhaan nagaatti dhaammattanii deemuu dandeessan jechuudha. Toota Caacuu Teek Miidiyaa barnoota keenya guyyaa irraati waan hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Keenya daawwachuu hordofuu hin dagatina. Tariitii akka qeeqaatti yookaan immoo akka yaadaatti wantoota nuti sirreessuu qabnu yoo jiraate akkasumas immoo mata dureewwan dhimmoota kana irratti osoo nuuf haasoftanii jettanii kan kaasan yoo jiraates immoo yaada nu barreessuu hin dagatina. Isa kanaaf egaa guyyaa irraa kanaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa sagantaa kana fakkaatu qopheessee isiniif dhiyeessuudhaan kan isin waliin ture Geetoon Waaqwayyaan ture. Waahillan kiyya immoo hunda isaaniitiinuu guddaa galatoomaa jecha yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebinaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha sagantaa keenya jaalladhaa daawwadhaa jecha nagaa isinitti dhaammannaa nagaa ta'a iddoo gaarii jiraadhaa.